Akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota Horn Media har'a qophii keenya dirree bashannanaa magaalaa Bishooftuutti argamne gaaffii isiniif dhiyeessuudhaaf gaaffii ogbaruu akkasumallee gaaffii irraa barattu jennee yaadnu qabannee isiniif dhiyaanneerra hanga qophii keenya xumuraatti nu waliin tura daandii gubbaarra deemnee namoota gaaffii gaggaafannaa gamasumaan YouTube keenya subscribe gochuun dagatinaa hanga xumuraatti nu waliin tura. Maqaa kee walaaba Maqaan koo Henook Abbotiin jedhama. Maqaan koo Akkeellee Roobaa Tikseen jedhama. Amaanuel Takleen jedhama. Maqaan koo Baqqalaa Shimiin jedhama. Gammachiis Biraanuun jedhama. Salamaan Adam. Naasir Kadirin jedhama. Gaaffii koo jalqabaa yaani guyyaan gootota Oromoo Shinnigaa ji'a meeqaffaa keessa guyyaa gaafa meeqaa kabajama? Hin beeku kan. Kanan beeku warra na darbe. Yaali Shinnigaa yeroo dhamu nageessu guyyaa goototaa waggaatti akka tokko kabajamu beektaa? Akka kabajamu beekakin guyyaa isaa hin qabanne. Shinnigaa jechuun maal jechuudha? Shinnigaa hin beeku. Guyyaan gootota Shinnigaa ji'a fayyadamu yaadachuudha baadiyyaa guyyoota itti gootonni Oromoo itti wareegamanii bakka seenaati. Shinnigaa jechuun maal jechuudha? Shinnigaa jechuun goototni Oromoo guyyaa sanatti wareegaman ofuma isaatti guyyaa seenaa jedhamee beekama. Guyyaan gootota Shinnigaa ji'a meeqaffaa keessa guyyaa gaafa meeqaa kabajama? Shinnigaa? Hin beeku. Shinnigaa yeroo dhamu guyyaan goototaa waggaatti akka tokko kabajamu beektu? Beeka garuu guyyaa sana. Ji'a maalii keessa guyyaa gaafa meeqaa kabajama? Hin beeku. Shinnigaa jechuun maal jechuudha? Suutu na harkisa Shinnigaa kan hin beeku. Guyyaan goototaa Shinnigaa ji'a meeqaffaa keessa guyyaa meeqaffaa kabajama? Hin beeku kan. Oy, kan beeku. Shinnigaa machuun waachuudhaas. Shinnigaa garuu hin beeku. Shinnigaa garuu hin beeku guyyaa sana. Hin beeku kan. Guyyaan goototaa Shinnigaa ji'a meeqaffaa keessa guyyaa gaafa meeqaa kabajama? Eebila 15 kabajama. Seenaa gootota Oromoo keessatti Shinnigaa yeroo dhamu dhageessaa. Shinnigaa jechuun maal jechuudha? Shinnigaa jechuun lafa bakka gootonni Oromoodhaa gamtaadhaan osoo amantaan, kutaan, gandaan waliin qoodin itti wareegamanidha. Warra dhugumaan Oromummaa irraas Oromoo irraas osoo waliin qoodin haala keessa jiraniif gita keessa jiran san hubatanii warra gatii har'aaniif si dhaabbannee bakka kanatti haasofnuuf nuuf kafalan warra tokkummaadhaan Oromummaa bu'uureessan warra lafee isaaniitiin Oromiyaa ijaaran warra dhiiga isaaniitiin Oromummaa barreessan guyyaa itti isaan bakka tokkotti wareegaman Shinnigaa jechuun lafa isaan itti wareegaman saniif seenaa gootota Shinnigaa eebila 15 kabajama haganan beekaa ulfaadhaa. Dhaabbanni iPhoneii dhaabbata maaliiti? Dhaabbanni iPhoneii dhaabbata silkii maal kana oomishuudha natti fakkaata akka yaadutti. Maalidha maqaan? iPhone mattan beeka. Dhaabbanni iPhoneii dhaabbata maaliiti? Dhaabbata mootummaa. Dhaabbanni iPhoneii dhaabbata mootummaati. Dhaabbata mootummaa biyyoota gamtoomanii dhaabbata biyya alaa. Dhaabbanni iPhoneii moobaayilii iPhoneii beektamte dhaabbata maali jedhaman? Dhaabbata Jarmanii. Dhaabbanni iPhoneii dhaabbata maaliiti? iPhoneii Dhaabbata maaliiti inni? Hin beeku. Gaaffii kana nan jedha bakka duwwaan itti guutaa jechuudha. Abbaan daadhii dhugee fi ilmi bakka duwwaan urgaa'u. Ilmi afaan hin urgaa'u. Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin urgaa'u. Gaaffii koo itti aanuudhaani gaaffii kana nan jedha ati immoo bakka duwwaa sana naa guutaa jechuudha. Abbaan daadhii dhugeef ilmi gaaffii kana bakka duwwaa isaatti guutaan. Abbaan daadhii dhugeef ilmi bakka duwwaa hin urgaa'u jedhu. Maal hin urgaa'u? Fooliin urgaa'u. Urgaa'u. Afuruma sabaa jechuudha. Yookiin machii jechuudha. Abbaan dhugee machaa miti ree ilmi duukaa machaa hin qabu ka fooliin irraa dhaga'ama waan ta'eef.
Isa urgaa'u. Urgaa'uun qabu. Abbaan daadhii dhugeef ilmi bakka duwwaan urgaa'u. Afaan hin urgaa'u. Afaan hin urgaa'u. Afaan hin urgaa'u. Gaaffii kana sin gaafadha bakka duwwaa isaatti guutuu jechuudha. Abbaan daadhii dhugee fi ilmi bakka duwwaan urgaa'u jedhu. Afaan hin urgaa'u. Afaan hin urgaa'u. Afaan hin urgaa'u. Tole pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyudha? Saalawarq Zawudee. Tole gaaffii koo itti aanuudhaani pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyu jedhama? Saalawarq Zawudee. Pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyudha? Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa moo? Hin beeku. Pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyudha? Markaabadee maqaan eenyu Zawudee? Afawarqee. Afawarqee Zawudee. Afawarqee. Pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa eenyudha? Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed. Pirezidaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed. Tole gaaffii koo itti aanuudhaani Oromoon bara durii sirna ittiin bulu qaba. Sirna Oromoon bara durii ittiin bulu maal jedhama? Sirna Gadaa. Sirni Gadaa akkamitti gaggeeffaman? Sirni Gadaa walirraa fuudhinsi aangoo waggaa 8 gaggeeffama. Akkasumas immoo uummanni Oromoo jalqabumaa kaasee jechuudha. Sadarkaatiin qoodee wal hoogganaa ture jechuudha. Sadarkaa umurii tokko kaasee hanga 8tti dabballee jedhama. Umurii 8 kaasee yookaan 9 kaasee amma 16tti gaammi xixiqqaa jedhama. Waggaa 17 kaasee hanga 24tti gaammi gurguddaa jedhama. 24 kaasee hanga 32tti raabaa jedhama. Taansee doorii jedhama. Taansee gadaa jedhama jechuudha. Waggaa 42 natti fakkaata. Ergasii booddee yuuba jedhamee itti fufaa jechuudha. Yuuba tokkoffaa, yuuba lammaffaa, yuuba sadaffaa jedhamee itti fufaa jechuudha. Gadamoojjii jedhame. Oromoon waggaa 150 dura sirna maaliin bulaa ture? Oromoon akka sabaatti sirnoota amma jiran kanarraa sirna addaa sirna Gadaa jedhamuun bulaa ture. Kamitti gaggeeffama ture? Sirni Gadaa Oromoon sadhata qaba. Sadhata jechuun fakkeenyaaf caasaalee Gadaa jiru. Caasaa Gadaatiin ni gaggeeffama. Caasaa gosaatu jira. Akka Oromoon itti caaseffama isaa diriirfatee itti ofiis walis bulchaa ture. Sirni isaa waan amma jechi tokko yookaan lamaan xumuramee barsiifamee dhumu miti. Amma sirna Gadaa yeroo san ture Gadaan akka naannoo amma giddugala kan yookaan immoo Gadaatu lamaa jedhamee Oromootu lamaa biratti beekamutti Gadaa 5 bulaa ture. Oromoota biraa biras Gadaan 5 akkasumatti jira. Maqaaleen Gadaa garaagarummaa qabu malee sirna Gadaatiin bifa saniin of ammas caaseffama gosaatiin haga gosa balbala balleessa qaccee jedhee of bulchaa ture. Oromoon waggaa 150 dura bara durii sirna maaliin bulaa ture? Gadaa. Gadaan moo? Gadaan akkamitti irraa fuudhamu toora qaba. Dabballee kaatee hanga gadamoojjii qaba. Gadamoojjii sana keessatti gaafa bulchiinsi Gadaa tokko raawwatamu wantoota raawwatamantu jira. Isaan iyyuu 5 filamaa 5 kun waggaa 8 walitti dabarsu. Oromoon bara durii sirna ittiin bulu qaba. Sirni ittiin bara durii bulu maal jedhama? Sirna Gadaati. Gadaan akkamitti wal harkaa fuudhama? Waggaa 8 harkaan fuudhama. Baalliidhaan jechuudha. Baalli walii kenneef baalliidhaan hanga walii dabarsa waggaa 8 jechuudha. Sirni ittiin Oromoon bara durii bulu maal jedhama? Gadaa jedhama. Sirna Gadaa. Sirna Gadaa. Sirni Gadaa akkamitti wal harkaa fuudhama? Sirni Gadaa 8 gaggeeffama. Wal harkaa fuudhama. Waggaa 8 wal harkaa fuudhama. Gaaffii koo itti aanuudhaani jaalala keessatti dubara moo dhiirara kan dafee jaalalaan hin qaban? Dubartootuma hin nuure. Maaliif? Jechuun amma dhiirri tokko yoo dubara tokko jaallate bakka hin sodaatu dafee gaafatata bakka hin jaalladhe maal jedha. Isaan garuu yooma jaallatan iyyuu xiqqoo miira saalfii kun itti dhaga'ama natti fakkaata gaafatachuudhaaf xiqqoo yeroo isaan gaafata. Kanaaf dubartootuma hidhee yaada.
Tole gaaffii godhuudhaani sirba afaan Oromoo beektu keessaa tokko. Keessaati sirbanni waa'ee magaalaa Finfinnee irratti sirbee diigani gaara sana gaara diigamuun mallee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uun mallee soorettiin haadha sooree irbaan irra buusaa qaba seeqanii sesseeqanii kan gargar nu baase jira kan jedhu jaaladhaa jiru. Jaalala keessatti onneen daftee jaalalaan hin qabamne shamarran immoo dhiirotadha. Kuni abbumarratti hundaa'uu laare. Nama shamarran ta'een beeku waan ta'eef kama dhiiraan sitti himuu danda'a. Inni qabama namni jaalate nama jaalattaana haala hariirootti murteessaadha. Fakkeenyaaf namni ilaaltee jaalattu jira daftee namni immoo itti dhiyaattee namummaa isaa eenyummaa isaa bareeduma keessaa hunda ilaalaa jaalattu jira. Jaalalliif kana natti fakkaata. Akkuma abbaatti murtaa saalli isaa ani kan dhiiraa hin jaalate dhufee yaada kan dubaraa immoo dubara ta'een beeku waan ta'eef sitti murtaa. Akka keetti yeroo yaaddu dhiirota moo dubartootadha kan jaalalaan hin qaban? Murteessuuf na dhiba jechuun gama dubartii kan jiru san hin beeku. Isa dhiiraa dhiirri jaalataa ta'uu nan beeka. Dhiirri akkam dafee jaalalaan hin qaban? Dhiirri amma fakkeenyaaf qorqarbii ijarratti hundaa'a. Amma jaalalli dhiiraa ijaan seenu yoo argee fiizikaala ishii wantoota garaagaraa laalee fedhiinsaa uumamaan naachuraalii istimuleet ta'a hin ka'a jechuun fedhiinsaa gara sanitti hawwatama. Dubartoonni garuu gurraan jedhama dhageetti dhagaa dhiifama warri shamarranii nama fuulchanii gurraan jaalatu jedhama. Achi immoo daawwata qaba gaa dhiirumti irra rifachuun oolu akka tilmaama kootti garuu bakka shamarranii bu'uu hin danda'u. Kanaaf akka keetti dhiirri jaalalaan hin qabamnaan ni furan. Akkas jedhee yaada garuu. Tole gaaffii koo dhumaadhaani sirba afaan Oromoo beektu keessaa tokko nuti. Ani sirba afaan Oromoo sirba kana baay'een beeku akka moonsa. Aboo farjilla lululi gulaa'oo aboo farjilla lululi gulaa'oo asii gama jirti ashallaleeni kunoo dhufte bareenni silaa gallee osoo gamana taate eegduun nutti jabaate hammaate eegduun nutti jabaate galatooma sirbaadaa jilletti. Tole gaaffii kottaanitti jaalala keessatti onneen daftee jaalalaan hin qabamne shamarran moo dhiiradha? Shamarran. Maaliif? Akka jedhu dhiirri tokko jaalalaan qabamuudhaaf sekoondii 8 itti fudhata. Durbi tokko immoo jaalalaan qabamuuf guyyoota 14 walitti fudhata. Kanaaf kan dafee hin qabamne Shamarran. Eeyyee. Tole gaaffii godhamuudhaan sirba afaan Oromoo beektu keessaa tokko nuti. Osoo na beektu ati si dhabee jiruun akkanaan taane anumaan beeku omaan argines deemuu kee malee jaalala deebuun bargaarii miti maqaa buun tolu hin deemte jedhee nagalte jedhee ormatto deessuun naannatti hin tolu as kottu anaaf jedhi kottu si malee jireenyaa dacheen namni nyoobdu. Shamaraati garuu jaallannaan hambifannaa malee waan jaallattuuf kan shamaraati dhiirri badaa miti gubbaadhaa shamaraa garuu jaallannaan hambifannaa hunda daftee waan jaallattuuf jaallannaan immoo sirriitti jaallatti dhiirri daftee hin dhiiftu dhiirri garuu amala shamaraa baay'ee dubbisuu waan qabu badaa miti. Jaalala keessatti onneen daftee jaalalaan hin qabamne kan shamarranii moo kan dhiiraadha? Maaliif moo? Kan shamarranii. Dafteen qabamtu qabamnaan garuu gadi hin dhiiftu. Akkam? Dhiirri dafee jaallata garuu dafee dhiisuus hin danda'a. Dafteen jaallattennaan dhiisuu hin dandeessu. Dafteen jaallattu jaalannaan garuu gadi dhiisuun barbaaddu. Rolee yaa goota koo anda beesan nyaalu yaa goota koo rolee yaa goota koo. Ani hojii turtanii guddaa galatama. Guyyaatti gootonni sun kabajamanii akkasii yaadattanii gamasumaan dhaamsa koo dhaamfadha. Gaaffii kottaanuudhaani dhaabbannaa iPhoneii dhaabbata maaliiti jedhee gaafadheen ture dhaabbata qabaa. Dhaabbati isaas dhaabbata Happiiliidha. Dhaabbata kan hundeessee maqaan isaa Happiilii jedhama jechuudha. iPhonein moobaayilii isaa yoo ta'u dhaabbatichi immoo Happiilii jedhama.
Gaafii koo ittaanuudhaani abbaan naadhii dhugeef ilmi bakka duwwaa hin urgaa'u jedhee gaafadheen ture. Ilmi afaan hin urgaa'udha. Abbaan yoo dhugeeyyuu ilmi bakka bu'ee afaan isaa urgaa'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu abbaan dhugee jechuu barbaadeeti Oromoon jecha kana. Gaafii koo ittaanuudhaani pirezidaantiin Itoophiyaa Oromaa eenyudha jedhee gaafadheen ture. Namooti baay'een Shimallis illee kan jedhan hin jiru. Abiy Ahmed illee kan jedhan hin jiraatu. Garuu pirezidaantiin Itoophiyaa Oromaa Saalawarqi Zawudeedha. Nama cimtuu kabaju guddaa qabdu, gahee guddaa kan nama qabdu, hojii guddaa nama hojjechaa jirtudha. Gaafii koo ittaanuudhaani Oromoon bara durii sirna ittiin buluu kan mataa isaatii qaba. Waggoota 150 dura akka irraa osoo hin taane sirna mataa isaatii dhaabbatee kan ittiin buluu qaba ture. Innis sirna gadaa jedhama. Sirni gadaa kan ittiin Oromoon bara baay'ee bulaa turedha. Har'allee boriifillee hin fayyada jedhamee kan yaadamu. Kunis waggaa 8-8dhaan gaggeeffama. Akkasitti gadaan ittiin bulamaa jechuudha. Gaafii koo xumuraadhaani onneen daftee jaalalaan hin qabamne kan dhiiraa moo kan shamarranii jedhee gaafadheen ture. Gaafii kana mana keessan teessanii akka yaaltan gasumaan afeera namoonni baay'eellee dubara jechaa turanii maaliif akka jedhan sinillee mana keessan taate ammallee yaalan sinin jedha. Egaa daawwattoota kabajamtoota keenya qophiin irraaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Torbee qophii haaraa qabannee hanga sinii dhiyaannutti YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina. Hanga torbeetti nagaatti.